السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سينان سينا وقوت ديران درتي أممتي سينا شيخ عالمني أكا رب صداتون وفهمني شيخني عالمني خون أكا نجان وياتو كوسون رفو تجرو رسول ربي صلى الله عليه وسلم منام أن نتي دفني أكنا ننجان قرباء الله خيتي أبلو سنين أتي ور جنة خيستي نتي ديهاتو الراهجين yeroo kana sheektichi kun eegeerrii baadammakee booda rasuula manaamaan arkuu isaatiif gammachuu isatti dhagaamte. Garuu wanni isaa ajaa'ibsiise guddaan inni sheekhaa alimaa akka rabbi sodaatu tahee garuu namtichi ollaa isaa kun hojjetaa daldalaa hojjetu kun jannata keessatti warra rasuula dhiyaatu irraa ta'uu isaati. Yeroo kana sheektichi kun ollaa isaatti dhufee akkana jeen yaa ollaa kiyya gaarii ani gammachuu ergamaa rabbii irraa hin siif qaba. yeroo kana namtichi kun gammachuu guddoon itti dhagahamtee alhamdulillah jee eegasiimee gammachuun ati dhufteen maali jee gaafateen. Sheektichinis wallaahi rabbittiin kakadhaa hanga hidhannoo rabbii keetii wajjiin qabdu kan sadarkaa guddoo tana irra si geessite tana naaf himtuu anis siif hin himu jeen. Namtichi ollaa isaa kunis himuu dideef hanga sheektichi isa kadhatee rabbiin isa gahutti. yeroo kana namtichi tole siif hin hima garuu haalaan ofii kiyyaa fi rabbii kiyya jidduutti dhoysuu tureen. Ani shamarree akkaan bareeddu takkaan sunnaa rabbii fi rasuulaa irratti niqaa godhadhee fuudhe. Eegaan isii fuudhe booda ji'a muraasa keessatti waan ajaa'ibaa irratti arge. Garaan isii suuta afuufamaa guddachaa dhufe. Yeroo kana akkanaan ifiin jee jaartiin tiyyatuun garaa qabdi moo? yoo garaa kan qabaattu ta'e ammoo jaartiin tiyya manaa gad hin baatu. Yeroo kana osoo isii sin gaafatin akkasumattiin callise. Eega wal fuune hoggaanii fi ji'a 5 ta'e garaan isii akka nama ilmoo ji'a 9 garaa qabduu fakkaate. Yeroo kana bira deemeetiin itti iyyee isiin lole hanga isiin osoo anaan wal hin fuudhin gurbaa isiin jaalattu isii wajji rafee isitti taphatee isii dhiisuu isii sannaaf himtutti. yeroo kana hedduu aareetii waan hin godhu wallaale kaniin hojii isii kana namaaf himee fadihaa yookiin dirree isii baasee isii hiikuu danda'uun garuu kophaa kiyya taa'eetiin itti yaadu seene. Eegasii hojii isii kana namatti as baasee isii xiqqeessuu fi isii hiikuu osoo hin ta'in gara ta'ubatti as deebiseenii isii kunuunsuun filadhe. Yeroo kana hanga dalageessuu isii eegee ergasii guyyaa dhaluun isii geesse dubartii nama dhalchiiftu galgala keessa fideef. Eegasii dubartiin tun dhalchiifteeni gara mana isiitti deebite. Yeroo kana anis hanga guyyaa lammaffaa eegeetiin yeroo salaanni zuurii gahe mucaa xiqqaa kana huccuu darbannoo tiyya jala dhoysee hanga namni salaata seenuu eege. Eega salaata seenanii booda osoo namni takka nan arkin mucaa xiqqaa kana hulaa masjiidaa irra kaaye. Ergaan kaaye booda salaata jammaattiin hidhadhe. Ummanni akkuma salaata xumuraniin hulaa masjiidaa bakka daa'imni xiqqaan jiru kanatti walitti qabamanii akkana ja'an. Mee ilaala mucaan xiqqaan kun kan eenyuti mee akkam goona? Yeroo kanaan salaata kiyya xumuree ummata walitti qabamee san bira dhaqee akkana jeen. Daa'ima kana fidaa anaatu guddisaa jeeni gara haadha isaatti isa deebise. Osoo isiin garaa qabaachuu isiitii fi dhaluu isiitiis namni takka hin beekiniin isii sattaruuf gocha kana hojjedhe. Eegasii isiinis gama rabbii isiitti deebitee toobattee nama akkaan gaarii irraa taate. Anis gocha isii kan dabre san rabbii jecha irra dabree fi nama takkaaf osoo hin himin hangaarraa jiraadhe. Hanga ati arra dhuftee siif hime kanatti. Yeroo kana sheektichi kun akkana jeen. Subhaanallah rabbii tola ooltummaa namni waliif godhu hin irraanfanneef. hojii kee kanaa fi rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akka ati jannata keessatti warra isatti dhihaataa irraa taateen akkaan si gammachiisu natti dhaame je'een. Yaa Allah mee ilaalaa yaa obboleeyyan kiyya sababa inni isii sattaruutiin qaceelloo isiitiif sababa tahee akkasuma inni sadarkaa guddoo jannata keessatti argate. Nutis akkanumatti warra badii waliif irra dabaree osoo badii san nama tokkoof hin himin isa sattaree badhaasa guddaa rabbii bira argatu nu haa godhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Video seenaalee bohaarsituu fi akkasuma gorsa adda addaa of keessaa qabdu chaanala Zankii Tube irratti ni argattan. Akkasuma garuu viidiyooleen biraa akka isin bira ga'uuf chaanala Zankii Tube like, share akkasuma subscribe godhuun nu hordofaa.